أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو حنيفة نبي جدمو هندي سنون بيتو نعمان بن ثابت نما جدمو الدزوري دربوء جل قباف كنتئ أبا مذهب الدراني ورأى إما أربعة ورأى مذهب كيسا إسا كان درجر جتشورا عالم بكما عالم قد علمي سال الدنيا والقهي الإمام الأعظم جتشورا كان بكمو أكا تراث العرب كيستي عالمني قدان كن سينا إسا وربتشورا ساعتين نمان جيسو irraati kumasi waan guyyaa tokko waan yookaan walkan tokko yeroo tokko ilaahadaa way dubbanna kunillee seenaa isa dubbachuun leen taatu xiqqoo waan taateefi imaamni guddaan kun halkan tokko rafiitii isaa keessatti manaama way arge. Manaamni inni arges maal jennaan khinziirichi tokko karkarroo tokko dhufee hundee muka guddaa jala qotaa arge. Hundee muka guddaa jala osoo qotuu dameen muka sanarraa bu'ee khinziira sana dhahee karkarroo sana dhahee jennaan karkarroon sun achi baqatee sana booda waggaa achi siqee jedhu baqachuunis itti jabaatee dhiisee as deebi'ee gaaddisa muka sanaa jala dhaabbachuudhaaf as deebi'e. Jennaan Abu Haniifaan waggaa rafiitii isaa irraa dammaquu manaama kanarraa tolchee ajaa'ibee maal jechuudhaaf akkasaa wallaalee sheekha guddaa tokko jira zamana isaa keessatti sheekha beekamaa ta'ee Hammaad nama jedhamutu jira. Innis sheekuma Abu Haniifaati. Abu Haniifaa isarratti qara jechuudha. Sheekha Hammaad kana bira dhaqee manaama kana naaf haa fassaru jedhee bira deeme. Ogguma kana yeroonni sheekha bira dhaquu sheekni huznii guuttatee taa'a. Yaaddoon qalbii isaa guutee taa'a. Maal jedhe jennaan yaa sheekha maal akkana yaaddoftaa maal akkam yaaddoon si haguugee jedhee gaafate sheekha isaa jechuudha Hammaadiin. Wagguma inni gaafatee jedhu Hammaadini jedheen yaa darasaa koo yaa Abu Haniifa, inni yeroo sana sabiyyiidha Abu Haniifaani. Zanaadiqaan dhufanii mootii gaafatanii nama rabbiin jaraaf sabachiisu nama rabbiin wujuudummaa isaa sabachiisu jaraa sabachiisu mootiirra gaafatanii nuu baasi nama akkasii jedhanii gaafataa jiru. Nuti immoo yaa Abu Haniifa kan nuti irraa falmaa jirru zaata ijjin arguu hin dandeenye kan harkillee tokko hin dandeenye nujaadilu fi dhaati laa taraaha al-uyuunu walaa talmasuhu al-aydii فأخشى على الناس من الفتن. نمني دي كوفتنا كيسا بؤا جدين سودادا قامان تقون اندن دامتو اجرقون دندي سوزاتا نتئرا فالماجر رو جدين جنانا سمان أبو حنيفان وقا كان دقهيكو الله أكبر هما ناف إفقال منامني كان كو جدين جنان مال منامني كان كمال منامة جنان منام إساء اتهمه. أبو حنيفان وقا اتهميكو تفسير إساء اللي اتدبليف مال جد جنان أما الشجرة أنت يا حماد مكتي أن أرجسون كان كركرون جليسا قوتسي يا حماد يا شيخ كوجدين. وأما الخنزير فهو كبير الزندق زنادقة. إني خنزير جسون كركرون جسون إمو علماء يوكاو دربوا زنادقاتي ورفرقا زنادقة كناتي جدين. وأما الغصن دمين kan karkarroo sanarra bu'ee dhahee fahuwa tilmiizuka ana inni bar darasaa keetii anaa jedheen. fa'adribuhu calaa ra'sihi bilxujjati walbaraahiin mataa isaa keessan dhaha ragaadhaa fi hujjaa qur'aanaaf hadiisaan ragaadhaan fuuldura isaa dhaabbadheen mataa isaa gadi qabaa jennaan asumaan ragaa kanaan injifatamee baqataa jedheen. Sana booda erga baqatee ka'ee toobatee gama keetti deebi'ee sibiraa dhufee ilmii barataa kun muka sana isa gaaddiseeffachuudhaas deebi'e sana jedhee akkasitti tafsiira isaallee itti hime. yaa Hammaad yaa sheeka kiyyaa naaf heeyyami deemeen isaan falmii godha mee jara sana dhaqeen falmii ittiin godha naaf heeyyamii jedheen. Yoon injifatame ansabiyyiidhaa jirri nama gurgudda jedheen. Yoo jirri immoo hinjifataman yoo an hinjifadhe an darasaa keeti ati immoo sheeka kooti eega darasaan jira mo'ate sheekni immoo akkam haa ta'uuf isaan falmii barbaadu
jedheen jennaan asumaan حماد يا أبو حنيفة ديمي اتين فالمي جدي هيما قدي في جنانا سمان وقدي مجدو بوتا بالماتي تا أدكي جنانا سمان وقا إلالانو أبو حنيفة مالي شيخني هنجرو يا أبو حنيفة مير شيخني أكم نفودي دي حماد سبدي أكم نفن جنان بو يا جرنا حماد إني شيخ قد عالما dubbii xixiqqoo akka kanaatii jedhee waan achi dhufuuf hin qabu dubbii xixiqqoo akkanaatii jedhee hin waamamu inni jedheen jennaani ni jedhaniin ati maaf dhuftere jennaan gaafii keessanii fan dhufee isiniin falmii gochuu fan dhufee jedhee itti dubbate jennaan asumaan waan nuti si gaafannu nuuf deebistaa jennaan akkaminis hin deebifne nan deebisa jedheen jennaan asumaan gaafii jiraa eegalanii rabbiin kee yoom dhalate jedhaniin rabbiin kee yoom dhalate jennaan asumaan Abu Haniifaa maal jedhe osoo rabbiin konkoo kan dhalate ta'eeti haadhaaf abbaa godhataa rabbiin immoo hin dhalanne walam yakun lahu kufuwan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad jedhen jennaan asumaan dabarfatanii gaafii lammaffaa mataa wujida rabbuka rabbiin kee yoom argame jennaan Abu Haniifaa maal jedheen rabbiin kankoo dura zamaanaa fi makaanaa fi waa hunda duratti argamee jira rabbiini argamuu isaatiif durri isa wanti dursee jiru hin jiru Allahu mawjuudun qabla al-amkinati wal azminati laa awwala li wujuudihi jalqabni hin jiru argamuu rabbiitiifi jedheen jennaan asumaan yaa Abu Haniifa akka kanatti sinniisnu ragaadhaan nu sabachiisi ragaan nuti sirra barbaannu quraanaaf hadiisa osoo hin taane waan aqliin namaa sabachiisu wayi aqliidhaan waan sabachiisnu wayi nuuf fidi jennaan asumaan ni jedheen Abu Haniifaan ماذا قبل الثلاثة مالت لكوف صديق دي جرى جنان أسمار لكوف سلامة جرى جرانين أمو لكوف سلامة قدي هو مالت جرى جرين جنان لكوف ستوكو جرى جرانين لكوف ستوكو قدي مالت جرى جراني جدي قافتي جنان لكوف ستوكو قدي إننو توكو مالت لكوف ستوكو قدي جرى جنان إيغا لكوف حسابا لكوف بيكمتو مخلوقان نكون isinu yu tokko gadi waa hin jirre rabbi isa khaliqate isa tokkichate sana tokkummaa isa achitti maaltu ta'a jettee yaaddaati jedheen asumaan gaafii sadaffaa eegalan فقالوا أين يتجه ربك ربين كيستي غرغلا يوكرا بهاتي غرغلا تي ورد دوبا في بتا في مرغجرانو يسافال لسو يوكرا كاباتي وكا جهاتو كوتيو غرغلي ور جها كانجرانو ربين معاشي ربي تقول ربين فال لسو ستيكنديسو كركمتي غرغلا جدني غافتن جنانا سمان نجدين osoo kaane ifsaa tokko korraazii yookaan uumama ifu tokko waan akka dungoo tokko fudhannee gurfaa dukkanaa mana dukkanaa wayii keessa geessinee dhaabne nuurri sii kara kam deema ifti sii kara kamitti garagalaa jedheen jennaan asumaan karatti garagaluun qabu jihaa hunda keessa wal gahee ibsaa jedhanii jennaan mee akkam akkamigaa ifsaa isii dadhabduu ifsaa isii duniyaa dadhabduu kana isii makhluuqa taate kana akkanatti jihaa hunda keessa ibsite fakayfa بالخالق هو نور السماء الذي هو نور السماوات والأرض ربي سخالقته نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض ربي نور السماوات والأرض تيسلم أكم أكم جدين جهان دنويو إسركام باتو ربين جهاهن كيس بيكا وكني والله لهم جرو إساني غافي أفرفا يغلاني غافي أفرفا كيس اتمال جدن ربي كان كينوف والصفي صف لنا ربك ربي كينوف والصفي جدنين جنان أبو حنيفة مال جدين ربي كان كيس جري رغافة ربي كينوف والصفي سلا ربي كي أكا سبيلاتي مو أكا بشانيتي مو أكا آراتي مو أكا ماليتي جناني جوائر في دني غافة جنان أبو حنيفة مال جدي أيسن سلا تكا دعاء نما دوتي اتحضر براتي سني بيتو جدين جنان جدنين جنان بودا سناتي مالتو اتي أرغمي فماذا حدث بعد ذلك بودا سناتي مالتو أرغمي جنان
روحي إسات باتي جرانين جنان روحي سن وانا كميتي ميناف والصفا وسفيسنا هما أجل قافة أبو حنيفة جنان فقالوا لا نستطيع إن دنيو روحي المكان وصفنهم دنيو جرانين أبو حنيفة مال جدين فأنتم عاجزون عن وصف كنه شيء من خلقه واتقوا ذات وهي وصفيسي أدبدني والرب خلق الرا أكمتنا قافة ربي سيسي خلق سنرا جدي اتدابسي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربي فكين كبو جدي دبسا كنف قافيش نفاتي أرقم إيسا أين يوجد علم الله علم ربي كيتي بكم ربي كيتي كركم أرقم جلني قافة جنان سمان أبو حنيفة النجدين أصور علم موي وكاهوان علم مساتوس وان علم موي بردقني علم نجنة آنني سادا قدا كيسا كيني بودا سناتي داداتو كيسا دادان كيساني بها مومبه جنان داداني بها جنان هم إيسا جرا داداني سايسا جرا جنان آنن هند كيسا فجأة جرا جنانين أكسمان جنان أسمان مال جنين أفكذلك علم الله موجود في كل مكان لا يخفى عليه شيء بكم ربي دا بوتا هند كيسا تيارغما ونتك كل ليس الراهن نكتو جنين akkasitti warra kana warra mubtiloota warra zanaadiqaa kana akkasitti injifate sana booda namichi sun waa hedduurraallee gaggaafatanii waan jarri irraa gaafatanis marsaa biraa hamma kutaa lammaffaa keessatti walitti deebinutti kanuma nuuf sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan follow indagatina subscribe indagatina akkasuma laayikiidhaan nu jajjabeessaa kommentii jedhattis